في بسمه أني أكو بيك مغا نجو غوتما بلبلة درارات جاما نجو غوتما بلبلة درارات جاما نجو غاري ارتستي artistii dha. غار مي غار جولو ما خدتين سيدبس ورزاتي نكون Inni baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultum. غار مي جولو مات أكان دقيتي جولو ما خدتي غرا قصو أورموت خمخمتي مي هالسنا كم تري Haalli jalqabaa sun egaa bara sana keessatti yeroo qabsoon uummata Oromootis daa'imaati. Anilleen daa'imuma akkasiiti. Egaan akkasumatti wajjumaan guddachuuf anilleen egaa daa'imummaa kiyyaan daa'ima waggaa 7 ta'e adda bilisummaa Oromoo jala waan jaalladhuu fi ijoollummaan namni tokko waggaa dhalatu waan isa keessatti dhalatu jira. Tarii maatii irraa dhaaltus biifaa fi dhuka kee keessa jiraatus akkasumatti egaa waaqni sooftee feera kana dhalootuma keetii irratti fe'us ati walumaa galatti namni gaafa dhalate waan inni hordofuutu jira. Dhalootuma kiyya daa'imummaa kiyyarraa waan kanan hordofaa jechuudha. Ijoollummaatti maatii qabsoo irra dhalatte durumaanuu jechuudha. Eeyyeen biifaa fi dhuka kiyya keessaa bahee qabsoon kun kan abbaa koo irraa haadha toorraa natti as qaxxaamure kan natti dabre. Meeti ijoollummaa si amata meeqaati qabsoo dirree waraanaatti makamu? Yeroo sanitti gaa daa'ima waggaa 7 akkanaan hin taha ilkee fuula duraa kana yeroo sani hin cabsine eegan achi gahee isaan jala badee bubbuleen gaa achuma keessa cabse. Akkamitti fudhatan gaafas? Garuu ani daa'ima waggaa isaan if jalaan hambisanis badee lafa fagootti suuta jala deemee itti mul'adhu waan ta'eef qabsaa'onni bara sanii gaa jaallawwan jajjaboon warri akka jaalnadhii gammadaa faan warri akka jaalqindeessaa sirneessaa faan warri akka jaalguutamaa hawaas faan kan kana fakkaatan egaa hedduun isaanii jiru warri akka leenjisaa badhaanee faanii warri kun jiru jechuudha jaaljuukiin faanis jiru. Bara sanatti garuu ani daa'ima waan hin ta'eef dhokadheetuma jala badee. Waggaa meeqaatu murate gaafas? Yeroo sanitti gara naannoo waggaa 7 kanani ta'a jechuudha. Waggaa dura qabsoon makamte. Waggaa dura qabsootti makamu kana. Gaarii waggaa 7 kanarraa si fudhatanii garuu? Yeroo kanatti jaalqindeessaan daa'imni kun gaa qabsollee jaalattu tabba adda addallee deemtee nuuf bahu hin toltu akkasuma immoo hin geenye hin dhiyaattu hanga feete jaalattullee garuma qe'eetti haanuu guddattu otoo xiqqollee achiin sochoonee nyaadhamti nu harkatti waan jedhamu jaalqindeessaa sirneessaa jechuun jaalnadhiifaa wajjin dubbatanii turanii jaalnadhiin garuu daa'imni kun eega akkanatti jaalatee badee lafa fagoo sanirraa ka'ee asitti nutti mul'ate hin galchinu bakka dadhabetti illee numa ba'annaa numa barsiifna jee bifa saniin fudhatamu gootii jechuudha. Achiinis fudhatanii achuma guddatte. Achumatti guddadhee isaan jala badee akkuma je'een gaa tutturee waan adda addaallee na barsiisanii ani gaa yeroo sanitti daa'ima xiqqaa namni hin shakkine waan ta'eef odeeffannoo garaagaraa guuruu qabsoo kiyya yeroo daa'imummaa san keessaa waniin an baay'ee hedduu itti gammaduu fi ar'allee gaa adimaa selfii jedhu ar'allee ofumaafuu deebisee waan bara sanii keessatti anaas ta'ee fakkaattonni koolleen if dinqisiifatanii baga goonee jedhan kaji'u keessa maal seete yeroon gara baradhee gara hawaasatti deebi'u gara adda addaatti na ergatan haawwan Oromoorraa aanan elmee waaree elmee gara waraana dargiitti geessee bachoon jijjiiree bassoo sana waraana bilisummaa Oromootiif galgala akka nyaata taatu akka finxii taatu akka galaa taatu. Dirqama hanaasi kenname ijoollee. Natti hin kennamne ani fedhinnuma kiyyaan kana deddeemee godhuu ture jechuu bara sana keessatti gaa warri akka jaalli caccabsaa wadaayifaan. Meenadhii gammadaa kamii yaadatta? Jaalladhiin gaa sagalee uummata Oromoo guddaadha namni kuni. Jaalli sagalee uummata Oromoo guddaa waan hedduun yaadadha. Waan isaarraa waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Bara dargii keessatti yerumaan daa'imaa san jaalladhiin
ummata Oromoo barsiisuuf ummata Oromoo iddoo adda addaarraa walitti dhufu dirree Sheek Huseen bakka jedhamtu gaa beekamtuudha. Hawaasni Oromoollee bakka sanitti wal ga'a jechuudha. Bakka sanitti ummata Oromoo barsiisuuf akka achi ga'een jaalli achitti bakka itti walitti qabanii fi ummata Oromoo manatti itti fidanii dubbisutti dhibee koleeraatiin qabame. Gaafa dhibee koleeraatiin qabamu naannuma sallayinii tokko jira namoonni beekaa qaqallam jedhama laga kana keessa ammoo mana tokko qabna mana duriitii mana keenya sanitti gabbuusanii achitti tajaajilamuu ture. Gaafa kana mooraa daaroo labuu jirurraa mooraa irraa bobba'e kan daaroo labuu jirurraa jaalli gaa isa fuudhuuf eega inni laaffate gara sirra jaal murataa kutataa afaan saglii isaatii fi nama tokko kan amma jiru jaallan gaafasii sun irra hedduun isaanii jiranii jaal ibsaa gitaarii namni jedhamu baruma sana keessatti qabamee magaalaa Harar Abdii Qophee wajjin hidhaa ka ture ibsaa daadhii jedhama jalqaba. Gitaara Abdii Qophee irraa nama mana hidhaa keessatti magaalaa Hararitti baratee namni kun yeroo sanitti warra fuudhu jaala fuudhuuf dhufe keessa nama tokko jechuudha. Jaalli gaafa dhufee jaala ol qabee jaalna dhiifiyya hedduu si dhukkubee hedduu gartee laaffatte gaafa ji'uun jaalna dhiin akka nulleen hin rifanne akka gartee nuti hin daadarkooyne gartee nus jajjabeessuuf ifillee jabeessuuf maal jedhe jaalna dhiin maal deebise kuni dhukkubaa miti jee ragaa seenaati malee kuni dhibee miti jee kana qabe kun ragaa seenaati malee akkuma inni jedhe rabbiilleen godhee fi jaalli san duubaan ni fayyee gaa sagaleen ummata Oromoo guddaan kun jechoonni isaa kan vaayirasii gabrummaa ummata Oromoo fixu jechoota hedduu dubbata bakkoota garagaraatitti waan hedduu hojjeta waan hedduu dubbata. Egaa hariiroon inni ummata Oromoo wajjin qabuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo wajjin qabuu fi jaallawwan qabsaa'ota egaa akka itti aanaa isaa fa'aa jaal Buriisoo Boruufaa illee ta'e jaal Galaasaa Dilboo Ayyuu Duree bara sanaas ta'e fakkaattota sanii egaa warra akka jaal Qindeessaa Sirneessaa warra akka jaal Gamteessaa warra akka jaal Leenjisaa Badhaanee warra akka jaal Juukii Bareentoo warroota garaagaraa kan akka Sheewwaabee namoota baay'ee jechuu warri gaafasi jaal Dhugaasaa Bakakkootis keessumatti argama warruma bara sanagaa godina Harargee lixaa hedduu naannawaa Odaa Bultuum kanaafaa mooraan isaa hin fagaatu yoo laga Dhuugoo gabbu illee naannawaa amma Fincoo fa'aa lolaa gubbaa jabaa aadee fa'aa laga keessa bakkuma kana ta'a jaal Dhugaasaa Bakakkootis warra akka jaal Dursaa Maayaa fa'aa abbaa mooraa gaafa sanillee gaa seenaan ni yaadata yoo garuu amma lubbuun ni jiran warri amtu warreen kun egaa amma hin jirani irra guddaan isaanii warri gaafa san gartee beeku warreen aayidaa gaafasii warra akka jaal Daraaraa Dhaabaa warra gaafa san ati maal qabsoo dandeessa ati wanni fadhiitoo hanganaatun ati allaattii udootii bari wanni mooraa teenyaa foon kajeeluu dhufte malee ati nama ganaa kana silaa qabsaa uummataaf warri naan jedhanii naan taphatan warri akka jaal Daraaraa Dhaabaa faan warri akka jaal Irroomaa Bulloo faan namni hedduun isaanii dabranii jiranii jechuudha. Haa ta'u garuu Oromoo fi Oromiyaan gaafas hin jirre addunyaa biyya lafootii fi gartee qorii haadha teenyaa nyaachaa hojjaa isii dhugaa galaa tokkollee kan qabne waraanni bilisummaa Oromoo tumsa tokkollee kan qabne diinarraa ajjeesee qawwee isaa hiikkatuun Oromoo fi Oromiyaa dukkana gaarii damee obbo eenyu artistii naga'oo keenya miira biraa keessan si galche maal seete dhugaadha jaallan hedduudha kan jireenya dheeraa kana keessatti ifcinaa dhabdee dhuga nama dhaga'ama miira sun keessaa ba'iiti artiin hojii keessatti akkamiin waliin dhuftan. Artiin kunis bifumaa fi dhuka kiyya keessa jira maatii kiyyarraa kan natti as qaxxaamure akkuma qabsoon natti as qaxxaamuretti abbaan koo Guutamaa Bulbulee nama jalqaballee qabsoo Oromootiif socho'uu ture nama dirqama seenaa ammallee gaafa Haroo Raabaatti miila bitaarraa waraaname achumaani miilli sun kulkulee dirqama seenaa raawwate abbaan koolleeni. Haati tiyyalleen isuma wajjin kutte guyyuma tokko wajjin du'anii wajjin awwaalaman qabrii takkatti ati artiin fakkeenyaaf ani abbaan koo kaleessa gaafuma sanillee gateessa ture geeraruu ture maal jedhe geerarsa isaa